Akkuma argaa jirru kana laayitiin kunillee baay'ee bareeda. Iddoo bashannanaati. Mee maal keessatti argama? Friendship Parkii keessatti iddoo akkana baay'ee bareedutu jira. Jira jirtu hordoftoota Dambal Miidiyaa har'aan tana bakki itti argamu kun Friendship Park jedhama. Magaalaa Finfinnee keessatti kan argamudha. Paarkii baay'ee bareeda ta'e jechuudha. Asumaan karaarratti keessummaa tokko argee kan walii isin barsiisu ta'a. Keessummaa keenya wajjin turtii isin taasisaa isiniin jedha. Duraan dursiitii fi maqaa kan keetii fi waggaa meeqa Finfinnee akka jiraatti natti himta? Maqaan koo Mustafaa Hirphoo jedhama. Magaalaa kana yoo xiqqaate waggaa 7 isaa ol jiraadhee jira. Asuma magaalaa kana keessa jiraadha. Egaan magaalaa Finfinnee keessa waggaa 7 fi isaa ol jiraattee jirta. Waggaa 7 dura naannoon amma itti argamnu kun Friendship Park kan jedhamu kun maal ture mee? Haalli itti mul'ataa ture maal fakkaataa ture? Haala jijjiiramni amma jiru wal bira qabeetiin waan argiteerraa nu hubachiisime. Akkuma gaafii kan kee kaasteetiin jette naannoon kun iddoon amma nu jirru kun Friendship Parkii jedhama. Asumaan kun gama kana naannoo Piyaasaa jedhamu kana jiraataa tureera. Hin beeka sirriitti beeka naannoo kana odoo ijaarsi isaa hin eegalamin akkanatti magariisa odoo hin ta'in iddoo namni itti qophatu osoo hin ta'in iddoo namni irraa dheessu ture. Iddoo namni itti qophatu osoo hin taane iddoo namni irraa baqatu ture jechuudha. Iddoon kun baay'ee iddoo nama jibbisiisu ture. Miilaan asiin gabbanii gubbaa kanaan gabbuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee rakkisaadha. Maaliif tokkoffaa naannoon kun naannoo baay'ee dhoqqeen itti baay'atu iddoo namni xuraawaa itti hobbaafatu malee iddoo namni itti boqotu hin turre hadha kana fakkaatee argamuun isaa dhaloota amma jiru kanaaf namni waa jijjiiruu akka danda'u nu barsiisaa jechuudha wanti kun. Haaluma wal qabatee jiruun magaalaa Finfinnee keessatti jijjiirama baay'eetu jira. Akkuma argaa jirru magaalaa bareechisaa jiru. Bareedinni magaalaa kuni tanaan dura namoonni Finfinnee jiraatan eessa deemanii bashannanu mee? Dhugaa dubbatuu fi magaalaa kana keessatti iddoon bashannanaa guddaan jiru Sharaatan Addis. Hoteela kana qofaadha. Wanti guddaan hin bareeda jettee ati namni gaafa biyya alaatii illee dhufee iddoo bashannanaa magaalaa kana yoo seene iddoon guddaan namni maqaa ittiin beeku namni deemullee iddoo isaan ture. Amma garuu Kamiilla akka isii himaree Inxooxxoo Paarkii hin beektaa, bakka kana hin beektaa, Yuunitii Paarkii hin beektaa. Iddoo kana jedhamee odoo lakkaa'amne koriideriidhaan misooma koriideriidhaan wal qabatee magaalaan kun bakki miilli ati itti ejjattu mul'ummaan amma iddoo bashannanaa ta'eera. Baay'ee nama gammachiiseetiin jedha. Asirratti garuu wanti an jechuu barbaadu maalidha? Magaalaa kana keessatti qaamni dhimmi ilaalu hundinuu magaalaa akkana bareechisuun bareeda ta'ee namoota jireenyi isaanii jireenya giddu galeessaaf isaa gad ta'anillee akka of hammatee qabatee as keessatti akka tursiisuu danda'uuf inni kunillee odoo xiyyeeffannaa keessa galee bareeda yaadaan. Magaalaan Oromiyaa keessatti argaman kan biroollee maalirraa baratuu qaban jettee yaadda? Amma akkuma argaa jirru kun iddoo jireenyaaf mijaawaa ta'e waan ta'eef daa'imman dhufanii asitti bashannanuu bakka oolmaa dargaggootaati baay'ee bareeda. Akkuma argaa jirru kun namoota hedduutu as keessa deemaatiin bashannanaa jiru jechuudha waan ta'eef ispoortii garaagaraa irratti hojjechuudhaani. Kanaaf magaalonni biraa fakkeenya maalirraa fudhatuu qaban jettee yaadda? Magaalonni biraa fakkeenya baay'ee asirraa fudhatuu hin danda'ama. Biyyi keenya waan hundaa qabna. Waan dhabne hin qabnu iyyuu. Wanti dhabne malee waan qabnu isa hojii jijjiiruu dhabuu kenna. Magaalaa kana keessatti wanti dur jiru ammallee ma jiru ture. Wanti hadha jiru kun durillee ma jiru ture. Sammuun dur hojii kana waan sammuu keenya keessaa qabnu san hojii jijjiiruu hin dandeenye yoo san amma immoo hojii jijjiirameera. Magaalonni biraallee haaluma kanaan akkuma magaalaan Finfinnee akkanatti bareeddee mul'atu qabna. Namoonni bakka jiranitti keessattuu warroonni qaamni dhimmi ilaallatu hojjettoonni mootan ummataaf jiraatu qaban yoo ummataaf jiraatte akkana bareechistee mul'iftaa jechuudha. Akkuma argaa jirru kana laayitiin kunillee baay'ee bareeda. Iddoo bashannanaati. Mee maal keessatti argama? Friendship Parkii keessatti iddoo akkana baay'ee bareedutu jira. Bishaan lafarra yaa'aa asitti immoo gara gubbaatti ol qajeelaa jechuudha. Waan baay'ee namatti tolee deemna. Sirriidha. Biyyoota alaa yoo deeman laayitii kana ifuma kana ilaalaniiti maal ittiin bashannanu asillee yoo dhufanii jedhanii haaluma tokkotu jira jechuudha. Baay'ee nama bashannansiisa. Asitti durri yaa'u bishaan akkana arguuf dirqama Dubaay deemuu qabda. Amma Dubaay deemuun hafeera. Garam deemtanii gara Friendship Finfinnee dhufuu qofa wanti sanarraa eegamu jechuudha. Galatoomii turtiin wajjin taasifteef baay'ee galatoomii. Ulfaadhaan jiraadha.